rakkina amma jirurraa kaatee waan gaafas godhame suni maaliifi jettee gaafa laaltu wayii sitti argisiisa. Waa lama natti argisiisa wanni kun. Dhiitaa ministeeraa fi miseensa caffee Oromiyaa duraanii kan ture obbo Taayyee Danda'aa dhiheenya kana miidiyaa hawaasaa tokko irratti bahee rakkoowwan keessa dabarsee fi keessatti argamu akkasumas haala biyyattiin yeroo ammaa kana keessa jirtuu fi waggoottan 7 darban keessa dabarsite guutuu isaa adda baasee dubbateera. Obbo Taayyeen barreeffama ciccimoo fayyadamuudhaan kan beekamuu fi yeroo garagaraatti yaada gadi dhaabbannaa qabuun nama beekamuudha. Namni imala wal fakkaatu waliin imalu san keessatti kaayyoo wal haa fakkaatu malee ilaalcha garagaraa qabaachuun ni malama. Haa ta'u malee kana keessatti kan fayyadamu kan biraa kan miidhamus kan biraa kan fayyadamu garuu miidhamaa adamsuun isaa beekamaadha. Akka paartiin biyya bulchaa jiru hundaa'e irraa kaasee hanga guyyaa hidhamuutti paartii isaaniitiif onnee guutuudhaan falmachaa fi morkachaa kan turan yommuu ta'u dhuma irratti garuu shira paarticha keessa jiru hubadheen of keessaa baase jechuun dubbata. Taayyeen haasaa isaa kana keessatti yoo xiqqaate yaaliin ajjeechaa yeroo 3 ol isaan irratti akka aggaamamee ta'uu kan himan yommuu ta'u dhimma ajjeechaa Haacaaluu fi rakkoowwan biraa biyya keessatti argaman adda baasuun dubbateera. Kana malees waraanni naannoo Tigraayitti waggoota 2 geggeeffamee fi hanga ammaatti madaan isaanii hin qoorin eenyuun akka jalqabee fi faayidaan isaa irraa argamu maal akka ta'ee fi maaltu akka irraa argatu ammoo adda baasee dubbateera. Waa'ee hoogganaa paartii badhaadhinnaa yoo dubbatu jecha naatoo namaa hin qabu jedhu yeroo garagaraatti kan fayyadamuu fi waa'ee Dr. Lammaa Magarsaa fi akkaataa inni biyyaa itti bahee fi aangoo irraa akkamiin akka daangeffames adda baasee adda godheera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya guutuu isaa akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahum. Barii News Subscribe, Like, Share gochuun hiriyoota keessaniifis qooda. Jalqaba irratti rakkoo yeroo ammaa kana biyyattitti kan fide waldiddaa Oromoo ta'uu kaasuun jalqaban. Sadarkaa duraatti Dr. Abiyyi Ahmad dura taa'aa Dawaawii ta'uudhaaf dura taa'aa ODP ta'uun waan qabuuf hayyamuma lammaatiin akka kuni ta'uu dubbateera. Kana kan jedhu obbo Taayyee Danda'aa yeroo garagaraatti yaada cimaa kan barreessuu fi keessaahuu ministeera muummee yeroo ammaa biyya bulchaa jiru kana akkaan qeequun kan beekamuudha. Jidduu kana keessatti ammoo garee wayyaanee yeroo sanitti qabsoo qeerrootiin micciiramte harki ishee waa qabachuuf dadhabee yaada biraa dhiheessuudhaan harka lafa jalaatiin obbo Abbaaduulaa Gammadaatiin ati ministeera muummee nuuf ta'i yaada jedhu akka dhiheessan obbo Taayyee Danda'aa dubbataniiru. Waan yeroo san ture akkanaan yoo yaadatan obbo Abbaaduulaa Gammadaan yaada kana akkuma itti himametti Dr. Abiyyiif himuun yaada isaa irraa dhagahamuu kan barbaade yoo ta'u keessattuu jidduma kanatti dubbiin Lammaa Magarsaa bira geette jechuun dubbateera. Akka obbo Taayyeen jedhutti yeroo sanitti ololli Abbaaduulaa Gammadaa irratti akka dalagamus ajajamne kan turee fi namoonni hedduun ammoo ajaja kana fudhachuudhaan hojiitti hiikaniiti kan isaan turan. Haa ta'u malee namoonni muraasni ammoo ajaja kana osoo hojiitti hin hiikinaafneerra jechuun dubbateera. Koreen paartii OBDO yeroo sanitti pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ture Muktaar Kadir jijjiire obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyi Ahmad akkamitti wal jala isaan jijjiiruu dadhabe jedhamee kan gaafatame obbo Taayyeen yeroo sanatti miseensonni paartichaa hedduun mormii kaasanii kan turanii fi namoonni hedduun akka Lammaan filamu gungumaa turuu ibsuudhaan dubbii kanas as bahee fedha kootiin jedhe jechuudhaan Lammaan nama tasgabbeesse jechuun dubbateera. Obbo Lammaa Magarsaa kan sirna wayyaanee keessa taa'ee tiim Lammaa hundeessuudhaan qabsoo tarkaanfii 2 gara fuulduraatti tarkaanfachiise sababa maaliitiif dhadhaa ibidda bu'ee akka ta'e hanga har'aatti haa haasahamuu malee wanti ifatti beekame tokkollee kan hin jirredha. Dhimma Lammaa irratti cichanii kan dubbatan keessattuu waa'ee dogongora isaanii yeroo kaasan yoo xiqqaate yeroo 2 dogongora cimaa hojjeteera jechuun obbo Taayyeen dubbateera. Tokkoffaa gaafa aangoo dabarsee kenneefi itti aansee ammoo guyyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa osoo ifatti wanti hin mul'atin argame gadhiisuu isaatiin jechuun gara qeeqaattis dabaniiru. Gochi obbo Lammaa Magarsaa kun liqinfamuu kennaafis sababa guddaa nuuf ta'e jechuun dubbateera. Kana yoo dubbatu miira gaabbis itti makeem. Har'aaf jecham obbo Taayyeen namni hunduu yaada Lammaa irratti qabu haasa'uu danda'a. Garuu ammoo dhugaa jirtuu fi maaltu akka uumame Lammaa qofarraa hubatamutu danda'ama jechuunis lafa kaaheera. Waltajjii fulbaana bara 2011 hawaasatti geggeeffame irratti yaadni paartilee walitti baquu yookaan walitti dhufuu akkasumas afaan muummicha ministeeraatiin ida'amuu erga hundeeffamee booda paartiin ODP irraa gara biltsiginnaatti jijjiiramus obbo Taayyee Danda'aa dhimma paartii isaanii kan durii itti dubbateera. Yeroo paartiin badhaadhinnaa hundeeffamu wantoota irratti kakatanii akka walii galan kan himanii fi isaan keessaa wantoonni cimoon sabdaneessummaa fi bilisummaa akka ijootti kan kaasan yoo ta'u kana malees dubbiin kun waraqama irratti akka haftes obbo Taayyee Danda'aa himaniiru.
Haasaa obbo Taayyee Danda'aa kana keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo ammaa kana bulchaa jiru Dr. Abiy Ahmed kitaaba ilaalcha namatti fayyadamanii bira darbuu jedhu qabu keessatti yaada isaanii ibsatanii akka turanis lafa kaa'eera. Miidiyaa kana irratti akka dubbatetti obbo Taayyeen an kitaaba kana Irkaabinnaa Member kan jedhamu ofii kootii argee dubbiseetiin jira jechuun kaaseera. Kitaaba kana keessatti himni nama waan inni jaalatu itti odeessi. Bakka ofii feetu geessiiti gati kan jedhu barreeffameera jechuunis ibseera. Sana booda nama saniin yaa qotiyyoo ati nyaata malee hallayyaa hin argine jedhii itti qoosi jechuun akka katabamee fi yaada kana irraa ammoo reefuu hubannoo argadhe jechuun dubbateera. Obbo Taayyee Danda'aa yeroo deetaa ministeera nageenyaa tahanii muudamanitti kallattiidhaan aangoon kun muummicha ministeeraa irraa akka isaaniif kennamee fi haa ta'u garuu dhaabbatichi yeroo sana zeeroodha jedhamee akka isaanitti himamee dubbateera. Jechi kun kallattiidhaan iddoo obbo Taayyee Danda'aa jiranitti dubbatame sana booda guyyoota muraasa keessatti akka achitti muudamanis lafa godhaniiru. Dhaabbata kanaaf ammoo yeroo sanatti qarshiin Itoophiyaa biiliyoona 2 ol kan ramadamee fi dhaabbatichi yeroo sanitti qarshiin kun dhaabbatichaaf akka hin barbaachifnee fi namootni dhuunfaa malaammaltummaa akka harka keessatti naqatanitti kan isaan gargaaredha jechuun bifa qeeqaatiin dubbateera. Obbo Taayyee Danda'aa nama yeroo jalqabaa akka paartiin badhaadhinaa hundeeffamen paartii isaaniitiif deeggarsa cimaa kennaa kan turanii fi muummicha ministeeraatiifis deeggarsa cimaa kennaa turan yeroo muraasa booda garuu dubbii ciccimoo muummicha ministeeraa fi paarticha irratti darbataa turaniiru. Qajeeltoon paartii isaanii keessa jirtu gochoota yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiruun faallaadha jechuudhaan kan dubbatuu fi kan barreessu obbo Taayyee Danda'aa yeroo ammaa kana mana hidhaatti kan inni argamudha. Hidhamuu isaatiin guyyoota muraasa dura miidiyaa hawaasaa tokko irratti bahuun wantoota hanga ammaatti waggaa 7 keessatti raawwataman guututti ifa godheera. Kana keessaa waa'ee ajjechaa Haacaaluu akka jabaan dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya sagantaa keenya kutaa 2ffaa irratti akkamiin Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi kanneen biroo keessaa waraana naannoo Tigraayitti waggoota 2 itti fufes guutuu isaa kan simbiraan geennu ta'a.